waan isaan dabarsuu barbaadan yoo jiraate carraan kennaaf. Fadha nama hedduu baadhinama hin qabu. Silaa kabajamaa. Haqa miti yoo biyya akka haqa caalutti akkana. Adara ani barsiifadhee loon erga malee aduutu ana naa qabadha. Adaraan simbira kan መሰናበት በራስ የለም መስሙቴን በለ ወደ መርጠ መጣህበት መብት ነው ብላለች አንተን ማኖር መች ጠበባት ኖሮ ሳይቀምሳት ማኖርባት ሞክራለ እንዳንተ ሆኖ ኖሮ ማይቶ እያተነ ብትወድብት ከፍ Baba, anda tamtu turte. Alatti umurii shanitti bara 1996 barnoota kana eegatti kananiif barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa mataa guddeessatti kan baratte yoo ta'u barnoota ishee sadarkaa lammaffaas achuma magaalaa Miicataa mana barumsaa Machaaratti qabxii olaanaan xumurtee gara yuunivarsiitiitti imalte. Karaa barnoota olaanaatiinis yuunivarsiitii Arbaa Minci kan ishee ga'e yoo ta'u yuunivarsiitichatti barnoota injiinaringiitiin muummee haayidrooliik and wootar injiinaringiitiin bara 2011 eebbifamtee turte. Ogummaa baratteenis biiroo bishaanii fi inerjii Oromiyaatti qacaramuun yeroo murtaa'eef kan hojjette yoo ta'u ergasii ogummaa hojii moodelummaatiin jaallattootaa fi beekamtii guddaa argachuu dandeessetti. Hojiilee beeksisaa fi bohaartii adda addaa keessatti maqaa kan horatte Qananiin fiilmii mata dureensaa Rabbirraa jedhu piroodiis gochuun hojii ishee jalqabaatiin industirii fiilmii biyya kanaa keessatti ashaaraa mataa ishee kaa'atteetti. Bara 2015 keessatti haadhimaa fi jaalallee ishee kan ta'e aartist Andu'aalem Goosaa waliin seenaa jaalalaa isaanii kan eegalan yoo ta'u waggoota kanneen darbaniif waliin jiraachaa egeree isaanii keessatti ammoo maatii horachuuf karooraan jiraachaa turaniiru. Kibxata kaleessaa barii bitootessa lamatti bari'u mana jireenyaa ishee keessatti sababa ammaaf addan baafamiin gamoo mana jireenyaa ishee darbii 5ffaarraa kuftee boqotte. Qananii Addunyaa Waaqoo dhalattee umurii 25tti du'aan boqotteetti. Sirni awwaalcha ishees guyyaa har'aa Bataskaana Kaatedraalii Qulqulluu Sillaaseetti bakka maatiin, firoottan, hiriyoottanii fi jaallattoonni ishee argamanitti raawwateera. Keessatti ammoo maatii horachuuf karooraan jiraachaa turaniiru. Kibxata kaleessaa barii bitootessa lamatti bari'u mana jireenyaa ishee keessatti sababa ammaaf addan baafamiin gamoo mana jireenyaa ishee darbii 5ffaarraa kuftee boqotte. Qananii Addunyaa Waaqoo dhalattee umurii 25tti du'aan boqotteetti. Sirni awwaalcha ishees guyyaa har'aa Bataskaana Kaatedraalii Qulqulluu Sillaaseetti bakka maatiin, firoottan, hiriyoottanii fi jaallattoonni ishee argamanitti raawwateera.